akkasuma sheekkan hedduu asitti argamu qaama mootummaa warra nageenyaa horee waltajjicha kanaa galata keessan jannatul firdawsi rabbi isinii haa godhu. Amiin. Waltajjiin tun laffaatii guddoo yeroo dheeraa gama baatii takka itti yaaddanii tilmaamtanii yaaddoytanii waa malee namni dila walitti hin qabamne laffaatii hedduu walitti qabamee isaan san jannata carraa keessan jannata rabbi isinii haa godhu. Amiin. Rabbi jannata isinii haa godhu. Amiin amiin. Warra magaalaa Atiraa kuma sheettaa jedhan warra magaalaa Atiraa biyya teessan biyya diin rabbi isinii haa godhu. Biyya too'inni keessa qubatee keessa dagaagee keessa gabbatee masjida jaarataa jirtan bakkaan amma jammartanii dachii bakkaan geessanii ilmii keessa qubsiiftanii majliisa guddaa fanniin hedduun keessa baratamu bahaadhiyaa irraa madditu darasaan bahaadhiyaa kibbaan irraa dhuftee irraa madditu biyya hundaa dhuftee ilmi irraa waraabbattu majliisa akkasii rabbi isinii haa qubsiisu. Ni feetan moo hin feetan? Ni feetanii? Mee majliisa akkasii ni feena namni jettan mee harka baasa. Allahu akbar. Rabbi isinii haa qubsiisu. سنيف أمة إسلاما يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بأسنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمة الإسلام ربي كي نوان أمف قبا خايون أمف قبا إيرستي دلستي أبا فيتتي ربي ونس أمف بكي سقبرتوف دنيا وني أمف بكاتي بكا قبرا بوفتوسونتين أكاتي نياتوف أكاتي أفتوف ati akka rabbii kee qofa gabbartee waan birarraa fagaattuuf warra rabbii qofa gabbaru rabbiin waa taasisu. Amiin. Dabree yeroo dabree akka malillee waldhabbiin turtu amma daftaatee jechuun nutti mul'ataa jira. Hangaafellee dam rabbii waldhabbii isin keessa haa godhu. Amiin. Waldhabbii dam isin keessa rabbii haa godhu. Amiin. Amma immoo waan nu gammachiisu nuti akka keessummatti kan garru sheekkan Shee Ahmad Jawaadii fi خبجمو شيخ أحمد جواد خبجمو شيخ تاجو هركو القبطاني تكون معدن بيتي سنيف إجتي سنيتاني بيتنا دين أكا مسلمة آنا خنبك بواني خنسني دلقا جرا هركو القبطاني تكون معنا اسم برسيسو وان الدو بريد من بريد نبريدامي إسان جلاياتا موياتا waan isaan jansan keessatti isaan hordofaa tokko ta'a isaan jaaladhaa jala deema ulamaa'ii teessan jaalattanii hordoftanii warreen majliisa barsiisan hedduu bayyatan isinii baay'atee jiru. Kabajamoo muftii Sheeziyaan Maammee isin biyya tana keessa jira. Shee Maammaffaa biyya tana keessa jira. Shee Ahmad Jaaffaa isin keessa jira. hordoftanii waan dhibe gaafattanii jara kana jaalattan waan jaalattan ni jaalattaniimi ni hordoftaniimi warra isaan jala deemu rabbi isin haa taasisu. Amantiin islaamaa amantii gaafa ganamaati akkuma sheeyni fayyajee sheef Masaanii amantii gaafa ganamaa jechuun amantii abbaa keenyati namni tokko karaa badeetti amantiin gaafa ganamaa amantii maaroti jawaan biraa haasaa jira. Amantiin gaafa ganamaa tabbaan keenya Aadam irratti uumame isiidhaan ergame amantii islaamummaati. Amantiin irratti dhalatan ta irratti jiraatan ta irratti du'an zigaal tokko malee abbaan fedhe irraa haa wal jijjiiru malee cufti ilma namaa islaamumma irratti dhalata. Islaamumma irratti dhalataa mirkaneessuuf amantaan adda addaa dhiira guyyaa hogga dhalatte guyyaa 30tti bishaan wal facaaftee irraa wal qayyarti. Dubartii gaafa ta'e immoo guyyaa 80tti achi dura yoo duutellee qabrii isaanii keessatti awwaalamtu. Islaaman dhalattee waan beekaniif jecha hundi nama amantiin gaafa ganama amantii islaamummaati. Gareen takka dubbii ajaa'ibaa dhufe. Dhimma diinirra dubbataa jirtanii. Dhimma diiniin barbaada jettee haati aanan maashaallah haati aanan fidde rabbi si amirkeessu saniif ummata islaamaa amantiin gaafa ganamaa amantii islaamati. Iftahaa gareen jettee yeroon teenyatu yeroo maal seeta waa xiqqoo bakka takkatti karaa banne bakka san xiqqoo dubbachuu barbaade amantiin oromummaan tun maqaa argannee bulchaan warri biyya hogganu oromoo taanan
Oromoo juusirri danda'inyan dubbatuu dandeenyan afaan keenya waajjira dheenyee rakkoo teenya furatuu dandeenyan gamanaan qaawni ifni nuu dhufnaan maqaan kun nama tokko tokko keenya karaa balleessee jira karaa bachiisee jira iftahaa jedhanii gareen iftaa takka hojirti biyya tana keessa ni jirti moo hin jirtu iftahaan takka dabartee bakka hundatti argamaa jirti anam akkam beekutti garuu immoo ganda amantaan faamin ganda amantaa quban qabne amantaa arabaati jedhamee akkuma shayni haasa'ee jiru amantaa iftahaa jedhanii namatti hasaastu gurra keessa ganda keessa deemanii warri namatti hasaasu jira amantaa Oromoodha Islaamaa miti amantaan akkana waaqeffata jedhanii kan warri maqaadhaan wayaasu jira ni jira moo jiru warri akkasii sun waa ergaa gabaabaa qabnaaf aadaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aadaa inni dur osoo amantaan hin dhufin islaamummaan osoo hin dhufin osoo hadiisaa quraanni hin baramin waan ummanni dur irra ture eega hadiisaa quraanni dhufe irra dhukkee jalaa lafaa kaafne itti haa jiraannu isiniin jaa jira namni akkasii sun dhuguma yoo ta'e amantaan islaamaa waan irra dhalatanii irra jiraatanii namni qaata islaamummaa jala deemee ifiifuu karaa seenee jiruutu islaamummaan teenyaa miti maqaa islaamaa qaata baafatee jiru qaata baafatee jiru maqaa islaamatu maqaa qofaa miti qaata qola muratee jiru qola qaata muratee jiru bar islaamummaa qola muradhu jeeni bar qola san ifitti deebisee ani waaqeffataadhaa jiru namni akkas jiru sun Allahu akbar islaamummaa qola muratuudhaan absumaadhaan dhufe malee nam dhiiratee namni islaamaa ka qola murate ni jira ni jira namni akkas jisuun qola san ifirra deebisee achi uuda akkas jijaaran waaqeffatoota jechuun amantaa islaamaa qola muradhaa je'eenii qola muratan malee qolaa muratu jettu islaamummaa jira malee waan kana saniif dura san ifitti deebisi maqaa kan kee kana qayyaradhu akkasitti achi booda waan feete jijjiiramuu ni dandeessa jedhan ammoo maqaa islaamummaan ta'arabaati jee geessuu hin danda'u ta'arabaati jee ifii dhiisuu ni danda'a duniyaa irratti mirga qabaa ammoo amantaa tuquu hin danda'u osoo isin jirtanuu amantaan sabaaf hin dhufne saba aadaadha sabni adda addatti qaba malee amantaa adda addatti hin qabu amantaan ta duniyaa guutuuti amantaan islaamaa ta duniyaa guutuudha ergamte nama ifii dhama'ee nama dhamaasuu barbaadu san gurra jala ni qabattanii bakka aadaa fokkattu manni rabbiin itti deemaa jee mana masjida rabbiiti kaabaa rabbiiti san malee obboleeyyi islaamaa wal bira dhufuudha mana adda addaa jaaratanii warri garteedha akka amantatti maqaa amanta jedhamuun bakka hin taanetti wal oofu san irraa ni qulqulloytan moo qulqulloytan gurra jala ni qabattanii rabbitti qidha sirriitti amantanii diinni jabeeffattanii warra aanaa bookee warra ol deemu rabbi sinaa godhu rabbi sinaa milkeessu biyya rizqii biyya imaanaa rabbi sinaa godhu biyya diin rabbi sinaa godhu sheekan keessan jabeeffadhaa jaaladhaa jala deemaa quraana jabeessaa qaraa bakka jirtanitti maaddaa haraashidhaa maaddaa sheeyni keenya muftiin keenya si aadamtuudha maqaa moggaasee jiru kanamuu horaa dhalaa bultii fi keessa jiraataa guyyaa ooyiruu oollatee galgala galee darasarraa manatti waa qara'aa jiraatu hawwan keenya ilmaan horaa ilmoo duddarra kaattee aliif harka qabatti qabattee qara'aa jiraattu maadda akkasii akka reemu shee amajjawaajje rabbi biyya tana keessatti achitti isinii haa facaasu rabbi isinii haa bal'isu biyya akkasii rabbi isinii haa godhu warri irrasitti argamtan مسكينما حرام ربي سنرتي هاقول جهنم رتي قام خيسا حرام ربي هاقول بسم الله خوالالات ربي سنها برسيس خبارتي جرو ربي ولي سنها قل خبر مستي يرتن كاسيت ارغمتن درسوتا في خماد هراشي تاتي غندتي سيقرا جرتس ور بكا جي ربي سنها قولو ابو ربي بكاني سنها قو انقطاع علمي خرجت من ربي سنرها قبو ونهم دي تقون اسيرا ni ulfaatti jedhan ilmiin immoo wanni xiqqoon ta abbaa darartu takka ilmiidhaan jirtu ilmii xiqqoon abba dararti guddoon immoo ni affallatti jedhan wanni akka ilmiidhaan jirtu jedhan duuba saniif darasootas warra gartee ilmi bakka ga'u rabbi sin haa godhu hamtuu rabbi sin irraa haa qabu saniif gaa fiigatuma
دعاء سجن درباتما وليد برسنا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم